بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد أبليوان كيا بغنا غاها ولتدي بن سنين جچا سغنتا كن خبر مساك ستي ارا يا رب فدي واي بايلكسي حاسفنا جچو واي بايلكسي اكاتا اتي حجتن حاسفنا در سودا بايلكسي حجچو داف akkaataan itti hojjetan internet irratti dhahuudhaan safa googilii banannaa erga googilii bananneen booda bakka kana irratti baayilaksii barreessina jechuu www.bailax.com jenneetiniin barreessina jechuu yeroo kun nuu bahe baayilaksii messenger jennee irratti dhoyinaa erga kana baayilaksii messenger download bakka jedhu kana asirratti rukutuudhaan yeroo takka jechuudha yeroo takka asirratti rukutuudhaan bananna jechuu inni rukunnaa ni eeyna safaan akkanatti nuu banamti jechuu safhaan akkanatti nuu banamti yeroo kun nuu dhufe yeroo safhaa kanarratti kun nuu dhufeetiniin jedhe booda maal godhuu qabna booda wanni goonu booda messengerii kana irratti dhoyna eegasii badu tahmiil ka jedhu kana start download jechuudha afaan ingiliffaatiin isarratti rukunna yeroo takka jechuu ni eeyna aanu geessu ni eeyna jechuudha tole نينا دوبا يو إني قنات نوجيسة بكا تحميل أقول يو إني جيسة فتح المجلد بكا جلو خنا رتي روينا جيتشو إذا رتي روينا إذا كان بايلكسين كنا نوبا نما أجيم بود رتي يرو لما كليك جوني نكست جنان جيتشو نكست I agree جنا ولي قلتي كنا كيبل تانون جدا walii galtee qeebaltaa jechuudha jennaani achiin booda asirratti rukutuudhaan next jechuu kanarratti rukutuudhaan oofna jechuu kaampaanii yoo inni nu gaafate kaampaanii itti guunnaa achirraa next jennaani kana prograama bootaa inni itti filatu isatu filataa achiin booda next jennaani akkanumatti geessina jechuu ni eeyna haga inni fe'atu ni eeyna jechuu haga inni fe'atu ni eeyna jechuu tole haga inni fe'atu ni eeyna jechuu achiin booda naannoo finished jedhu kana irratti dhoyinee finished bakka jedhu kana irratti dhoyinee haala kanaan geessina haala kanaan geessinee duuba erga geessine nuu banameetiniin jira kunoo asirratti maqaa kenna yoo duraan qabaanne irratti guunnaa yoo maqaa duraan hin qabaatin bakka click here for new account jedhu kana irratti rukunna jechuu ka biraa uumachuudhaaf asirratti first ka jedhu kana irratti maqaa fakkeenyaaf abuu goonaa last ka jedhu kana irratti eeyman goona jechuu gender ka jedhu kana irratti saalli kennaa yoo dhiira taate dhiira jennaani yoo dubartii taate dubartii jennaan jechuu achiin booda guyyaa dhalootaa jechuudha guyyaan dhalootaa fakkeenyaaf jaanuwaarii jennaani guyyaan itti dhalanne immoo fakkeenyaaf tokko goona achirraa barri itti dhalanne 1990 goona fakkeenyaaf biyyi teenna hoo eessa yoo nuun jedhe biyya teennatti guunnaa achirraan imeelii nuun jedha imeelii kana itti guunna jechuu imeelii kenna itti guunna jechuu imeelii kenna itti guunna kan duraan qabnu imeelii kenna ka duraan qabnu kana koppii goonee repeat bakka jedhu kana irratti paste goone yookaan maxxansine jechuu asirratti
baayilaksii kenna maqaa isaa filanna jechuu paaswordii filadhu naan jedha paaswordiin fakkeenyaaf anatu filata jechuu eegana isuma deebisa jechuu questioniin inni na gaafatu keessaas kana filadhaa eeywa yookaan ka fedhe filadha jechuu ka fedhe keessaa filadha jechuu achiin booda security check bakka jedhu kana irratti lakkoofsota kana galcha jechuu lakkoofsota asirratti mul'atu kana naannoo kanatti galcha jechuu erga kana yoo lakkoofsa kana galche maal jedhaan register bakka jedhu irratti laalee rukuta jechuu register bakka jedhu kana irratti laalee rukuta jechuu register jechuudha erga kana achirratti yoo rukute ni eegaa maal naan jedha thank you galatoominaan jedhaa jira please inboxii kee keessa laalladhu deebi'ii naan jedhaa jira jechuu inboxii kee keessa laalladhu naan jedhaa jira naa guuta jechuu haala kanaan achiin duuba inboxii kiyya deemee jiimeelii banee tafciila godha jiimeelii kiyya banee tafciila godha jechuu eeywa tafciila naaf ergee jira tafciila akkaataa itti godhu inninu na ergee jira jechuu duuba jiimeelii kiyya kana keessaa bahee kabirootiin seenaa kabirootiin seena jechuu kuni imeelii biraati kanarratti odoo naan ergin kabiraarratti naa erge kabiraarratti naa erge jechuu suni abuu eyman 11@gmail.com jedha aywa kanarratti naa erge jechuu kanarratti naa erge jechuu aywa duuban eegaa naa banamee jira active godhinaan jedha kuno naa erge aywa naa ergee jira jechuu asirratti rukuta amma bakka kanarratti kana baniiti register godhinaan jedha tafciila godhi jechuu isaati mobile number kee irratti guutinaan jedha mobile number kiyya fakkeenyaaf teessoon kiyya Sacuudii yoo tahe teessoon kiyya Sacuudii Arabiyaadha lakkoofsi mobaayila kiyya 4696 jedhaani sendi koodii jedhaani koodii inni naa ergu ni eeggadha jechuu koodii inni naa ergu asirratti eeggadha jechuu tole koodiin inni naa ergu naannoo kanarratti naa ergee jira
koodii inni naa ergu kana asirratti guuta jechuu bakka kanatti guuta. Fakkeenyaaf 97 57 80 jedheeni submit code jedhaan jechuun maal naan jedha successfully guutee jira naan jedha qajeelaan sii guunnee jirraa jechuu isaati. Baayilaksii kee sii guunnee jirraa naan jedha. Haala kanaan baayilaksii kiyya geessee keessaa bahaa. Haala kanaan geessee keessaa baha jechuu. Booda kana asirratti maqaa kiyya san guuta kareefu ittiin register of godhe san kareefu ittiin galmaahisan asirratti guuta jechuu. Eegana login jedhaani. Eegana login jedhaan jechuu. Ni eega haga inni seenu ni eega jechuu. Haga inni seenu ni eega. Fakkeenyaaf ni eega. Tole aywa inni eega jechuu. Yoo argate inni naa seenaa. Yoo argate in seena jechuu. Yoo argate ni seena jechuu. Tole aywa ni eegaa inni naa seenu hin ariifadhu. Seenee jira kunu seenee jira jechuu. Erga seenee gurfaa yookaan nama waahila kiyyaasan wal arguuf add contact jedhaani. Add a contact ka jedhu kanarratti guutaa. Eegasii okay jedheeni barbaadi jedhaan jechuu. Kunoo na argate. Erga kanaa yoo inni asteetti naa fide akkanatti irratti dhahee asirratti xalayaa warri barreessinaan jechuu. Assalaam alaykum jedheeni sendi jedhaan jechuu. Akkanatti itti barreessaa fi yoo itti dawwaluu barbaade illee naannoo kanarratti rukutuudhaan itti bilbilaa. Haala kanaan baayilaksii fin'aa incufnaa messenger bakka jedhu kanarratti rukunnee log out bakka jedhu kanarratti dhoofnaa. Log out bakka jedhu kanarratti rukutuudhaan keessaa baana. Yoo inni kana nuu fide na'am jennaani muwaafiq jechuudha. Jechuu keessaa bahuu barbaaddaa naan jedha. Jedhaan. Haala kanaan baayilaksii kiyya geessee keessaa bahaa jechuudha. Rabbii warra khayriif itti fayyadamu nu haa taasisu. Haga yeroo biraa sagantaa biraatiin wal qunnamnutti. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu isiniin jedha.